sagalii lakkoofsa 6. Ameen. Psalm 72 verse 11. Mootonni hundinuu isaa duratti haa gombifamu. Samii lafaa irras isaan haa hojjetan. Barii mul'ata sun yeroo guututti garuu Waaqayyo ilma isaa arge. Innis yoo ergamu duubatti irraanfate. Seera jala gahu. Galatians 4:4. John 1:10. Inni biyya lafaa keessa ture. Biyya lafaa isumaan ta'e. Biyya lafaa garuu isaan hin beekne. Yohaannis 11 lakkoofsa 12. Gara biyya dhuunfaa isaa dhufe namoonni isaa garuu isa hin simne. Warra isa simataniifiyyuu aboo akka isaan ijoollee Waaqayyoo ta'aniif. Isaanis warra maqaa isaatti amananiidha. Isaan kun Waaqayyoon dhalatan malee dhiiga yookaas fedha fooniitti hin dhalanne. Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduu buufate. Ulfinni isaa ayyaanaa fi dhugaadhaan guutes argine. Ulfinni isaa ilma Waaqayyoo Abbaa tokkicha isaa irraa kan argame ture. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya birraa haa qabaatu malee haa balluuf miti. Let us not forget why we celebrate. God sent His majesties to save us all. He gave us the greatest gift.